Waaqayyo gooftaan isin haa eebbisu. Harka abbummaatiin, hafuura abbummaatiin gooftaan Yesuus isin haa eebbisu. Hafuurri qulqulluun isin haa eebbisu. Haleluuyaa. Haleluuyaa. Saboonni hundumti qofa kana dhageessan, saboonni hundumti Kiristoosii wajjin guutanii jirtan, warroonni Kiristoosii wajjin hin jirres sagalee kana kan dhageessan hundumti keessan sagalee kana dhagaa yaada keessan itti fudhaatti ilaalaa. Wanta Waaqayyoo naa kenne isinitti hima. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos isa nuuf jedhee gidiraa arge, fannifame, du'es owwaalames, owwaashas ka'e, humna abbaatiin duuka buutota isaattis mul'ate, gara gooftaa abbaa isaattis ol ba'e, mirgaa abbaa isaas kan taa'e maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos isinitti hima. Yesuus gooftaadha. Ameen. Hallelujah. Hallelujah. Maqaa Waaqayyoon galateeffame haa ta'u. Waaqayyoo bara baraan haa galateeffamu. Inni jiraataadha. Inni amanamaadha. Kun sagalee Waaqayyo Abbaan hafuura isaa keessa ta'ee kan inni naa kennan isinitti hima. Ergaa Waaqa biraa dhufeen jechaadha. Ergaa Waaqa biraa dhufee ergaa sammuu kootiin xiinxalee bira ga'e miti. Kan Waaqayyoo natti mul'isee dubbadhu naan jedhan dubbadha. Kana immoo yoomiyyuu taanaan dubbachuu hin dhiisu. Anis ittiin gaafatama waanan ta'eef. Uummata Oromoo taatanii kan jirtan dhaggeeffadhaa, yaadannoo keessanitti qabadhaa wantan isinii dabarsu. Waaqayyo gooftaan maal jedhaa? Muka qilxuu guddaa sanatti hin sagadinaa, hin gugguufinaa fi jedheeti hin kukkute. Qilxuu guddaan kun hin ciccitaa, hin kukkute, hin ciccite. Oromoonni biyya keessan bulchuudhaaf, biyya Oromoo bulchuudhaaf, warroonni kuftanii kaatanii jaarraa dheeraadhaaf gidiraa argaa jirtanii, alaabaa keessan irraa hamma bifa muka sanaa yookaanis immoo the picture of that tree hamma muka sanarraa kaastanitti, alaabaa keessan irraa kaastanitti biyya Oromoo mootummaadhaan bulchuu hin dandeessani. Kun sagalee Waaqayyoo Waaqa dhugaati. Muka sana alaabaa keessan irraa kaasa. Waaqayyotu isinii morma malee namatu isinii mormaa jira miti biyya keessan bulchuudhaaf. Biyyi Oromoo, dhaloonni Oromoo hundumtiyyuu beekumsaanii biyya Awurooppaa, biyya Ameerikaa, biyya guddatee kan tajaajilaa jiranidha beekumsa isaaniitiin. Karaa IT teknooloojiidhaan, karaa saayinsiidhaan, karaa guddaadhaan, riisarchii guddaadhaan kan hojjetaa jirtan ijoolleen Oromoo dhaggeeffadhaa. Biyya keessan miti isinii biyya guddattee nama bulchaa jirtanidha. Biyya keessan akka hin bulchineef kan isin taasisaa jiru garuu beekumsa dhabdanii miti, waliigaluu dadhabdanii miti. Waaqayyo gooftaan maccaa, Waaqni dhugaan, Waaqayyo tokkichi gooftaa Yesuus Kiristoos keessa ta'e kan hojjetu akkana jedhe. Muka sana alaabaa keessan irraa kaasaa. Mukti suni anaan morma. Kanaafi mukti suni utuu baattanii biyya keessan bulchuu hin dandeessan.
Kanaaf yoo biyya keessan bulchuu barbaaddanii alaabaa sana muka keessan alaabaa keessan irraa muka sana kaasaa. Tokko. Lammaffaan lagattii fi malkaatti sagaduu dhiisaa. Malkaattii fi mukatti sagaduudhaan biyya Oromoo bulchuu hin dandeessanii. Kana Waaqayyotu isinii mormaa jira malee nama miti. Naman komatina. Warroota aangoorra jiranii warroota balaaleffataa jirtan sana hin komatina. Lagatti dhiisaatii mukatti dhiisaatii gara Waaqayyo gooftaatti deebi'aatii ka'a. Qulqulleessaatii Waaqayyoon ka'a. Biyya keessan bulchuu yo'anis hin dandeessan yeroo kanadha. Kanaaf muka sana hafuurri Waaqayyo gooftaa innaanni kukkutee gadi buusudha. Cicciteera, kukkuteera. Hin qabu bakka. Lalisuu hin danda'u mukti sun kana caala. Kun sagalee Waaqayyo gooftaa maccaati. Waaqayyo Waaqa tokkicha, Waaqa gooftaa Yesuus keessa ta'e hojjetudha. Kanaan yoo walii galtan biyya keessan biyya Oromiyaa bulchuu dandeessu, eenyullee isin duraan dhaabbachuu hin danda'u. Waa'ee meeshaa, waa'ee qawwee dhiisaa. Sagalee tokkichaan dhaxxanii biyya keessan bulchuu dandeessu. Sagalee tokkichaan biyya keessan keessa bilisoomsuu dandeessu. Kun sagalee Waaqayyooti. Isa kanaan tokkummaan Oromoon tokkummaa keessanii fi muka keessan alaabaa keessan irraa kaasaa. Maqaa gooftaa Iyyasuus Kiristoosiin. 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 Ameen. Waaqayyo gooftaadha. Bara baraan eebbifamaadha. Eebbifamaa. Gooftaan isin haa eebbisu. Abbaa mul'ataatanii du'eera jedhanii soomtuutu uffata isaa dhiigaan makee malee jira abbaan mul'ataa kennaan isaa dabalee. Waaqayyo isin haa eebbisu. Waaqayyo bara baraan isin haa eebbisu. Gooftaan maccaa isin haa eebbisu. Eebbifamaa. Lalisaa sagalee Waaqayyoo keessatti. Sagalee gooftaa keessatti Waaqayyo ergaan isinii kenne. Waaqayyo ergaa Waaqayyo isinii kenne karaa raajummaa. Kun sagalee raajummaati. Kun sagalee raajummaati. Kan koo miti. An nama dhadhabaadha. Nama dhadhabaadhani. Waaqayyo garuu nama dhadhabaa kana keessa darbeetii sagalee raajummaa isinii kenne. Itti fayyadamaa maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin. Fayyinni hunduma keessaniif haa ta'u. Cubbuu keessan ofirraa buusaa. Cubbuu keessanitti Waaqayyotti madhaa. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin.